hai hoi OBN ham hai kai la hai bo han hama Hani oi hani lo hani ma sona. dum hai bo kollo kan ma hai bunna ham hi la ma hada mo hama Rekeno hai ken ma sona hai aguan ai sona. ami hai mo he Kano. lahan tamar kan mata da wato ta hami hala ma hai OBN ka amiti ala ma hai bo kollo shamai shun porte kollo ha Keheno de shungkurta hoi ai ne. Bokolo hai ne ho kan. hama hai timatimi kama hai loni hama hai kala jamma hai bo la hama ila fakoto hama hada mo hame Lekene ho tamati ma ora kene. Reheno hoi tam dammo ho spelo oro iken. Kame. hama hama timanti me hoine Oh hai Ana sajir tu sini. Manni afaan Oromoo samma dhufe dambeettu OBN irraan gaafataa jira afaan Oromoo samma dhufe. Gara kana dukunati afaan keenya jalqabatti barreena sonani. Naannoo Lakki afaan haaraa dhufe maal taate? deemaa dukunaa sini. Wale nageenyeeti. Haalii qubee Oromoo. Afaan Oromoo. Qubee 38 qaba. Lamma tafan. Maal goona renuti bi Kama hayi. kana aya. Haloo hadeeranta. Qubeen haaraa fakkeenyaaf A gaafa jennu afaan fuulleetiin barannaa jechuudha. Egaa amma mukarraa caccabsinee qubee kana kalaqnee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kun kana booddee muka jedhama. Qubee A jedhama. Afaan fuulleetiin A jedhama. A. Kun la yookaan la bakka bu'aa jechuudha. Qubeen uummata keenyaaf akka ta'utti odaa caccabsinee finne kana fakkaata jechuudha. Kun mataa odaati. Kun gidduu odaati. Inni kun walakkeessa odaati. Odaadha jechuudha. Odaarraa caccabe. Makana odaarraa caccabsee ittiin sin barsiisuu fide jechuudha. Kanaaf kuullee akka kanaatti caccabdee mukarraa maal finne jechuudha. Kuullee finne jechuudha. Inni ba. Suurri xaxxee qubee afaan Oromoo fidaa jirtu kun maal nama galchanuu ta'eera qubeen keenya maal nama galchanutti xinnaatee nutti qal'atee lakkinuu ta'eera qubeen afaan Oromoo isuma kanarra nu bulchi isuma kanatti yoo seeraan fayyadamuu hin dandeenye qubee koo warra xaxan kana maarree nutti dhiistaare qubee keenya irratti quba keenya kunna ida'ama fakkaattee qubeen xonqolaarraa hojjetamte qubee keenyatti dabalamaa jirti kaa hin of kaliyyoo of kalte qubeen kun qubee keenya ishee dur qabnu balleessiti beekaa dhibe beekaan bara keenyaa wallaalaa ta'e. Raaji Boodana. Oh Maal taate? maali abbee meedhiisi gudii ta'aa irraa anoo aarimatu achi gadee fiigee na fide. Maaltu si aarsee? Maal qubee afaan Oromoo wal keessa xaxanii fidan jedhanii qubee isaa dhufee jedhanii dhageenyeeti. Maal taate iddoo kana jilbeenfattee kadhatta waan biraan kadhattooti mata dureetti godhi malee dhaloonni qubee isaaf hin falmata. Nan aare gaafumaan arge nan aare qubeen kun immoo maal abeetta icciitii isaanii waan xaxamaa wayii dhalaa yoo argite ta'oota jechuudha. Wantichi immoo afuura bara dhumaa natti fakkaata laa afuura bara dhumaa natti fakkaata. Waaqayyo immoo saba keenya baay'ee jaallata. Afuurri bara dhumaa kun immoo seenuu hin qabu. Qubee kanatti fayyadamuu jalqabe jennaan dhaloonni kun afuura bara dhumaatu itti gala. Kanaafiyyuu dursinee nuti tajaajiltoonni immoo maal gochuu qabna? Afuura kana rukutuu qabna. Kanaaf jedhanii naaffaarraa kan ka'e nan si gadee fiigaa dhufe mani. Amma dubbii dhiisitii dhaloonni qubee isaaf waan falmatuuf iyya dhiisitii mata duree biraa kadhadhu amma ka'e deeme abbeeti. Maali abbee gudii taane maali abbee maanni wanti kuni? Tole maaliin dorgomuu dhufteetti? Afaan kulleetiin gaazexeessummaadhaan dorgomuun dhufee jirti. Hanyuma qalamataa lamaan tattaa lafa qonnaa akkasitti baala malakataa qotee bulaan kan malakataan bala qalamataa. Timaati malama boqqolloo katamaa laaloon kamtoo la salamatee la oon bishaan shimallees abdii saqalmataa laamii. Oduu biizinesiitti dabarraam. Kamar kakama waan birri kalasitaan tampirri kudhanitti kalamataan tamma gurguraniiru. Oduu yeroo kanaaf qabnu xumurreerra waan nu daawwattaniif galatoomaa. Ati maaliin dorgomuu dhufte? Walaloo afaan fulleetiin dubbisuu dhufe. Walaloo keetti fufi. Mata dureen isaa lunxaqii alahai jedha. Lunxaqii nyoonyoo nyaahai laanti kunsumunu dhiinxo'oo tahai toosii liin fosokaasii. Ati sokoses tolosi usopasii laatu Afaan kulleetiin walaloo kanaa gaafa xiinxaleessii ibsu
Anya amma ana yur am walalo baay'ee gaarii an arkan haa hamti amma deemuu dandeessa. Awnya. Anya tole to maaliin dorgomu? Faaruu alaabaa Oromiyaa afaan kulleetiin barreessee fidee jechuudha. Itti bofi. Kamarakan no Tame tolgam pantang hanyi kanbanyaman kampang talam pantang. Abe? Oh, Maal jijjaarda? beeksan dubbisaa raamasi. Amma yoo jin arganneet bagan argatiin si wayayyu. Maal jechuun? Inni barates inni hin barannes amma tokkuma ta'e. Akkam? Qubeen hin jijjiirame. Innuman ittiin baradhee dookimentii kana fudhadhe moo? Isumatu jijjiirame egaa. Garamitti immoo jijjiirame? Gara kuullee afaan Oromootti jijjiirame. Maannumaan akkamitti inni moosuma kanaa? Lakkiisa kana maalitti waan xaxamaa ol ba'aa gadi ba'aa wayii tokkodha. Amma na waggaa amma kana baradhe zeeroo galee moo reemma ganaan kutaa tokko galee baradhaa? Ganaa kutaa tokko hundi keenya gallee baranna. Sinis moo? Sa'aatii kanaa kaasee kuulleen afaan Oromoo hojiirra oole taanaan hundi keenya maayi miidha bakka. Inni PhD qabu inni dooktireetii qabu ganaa irra deebi'ee tokko galee barata. Amma kutaa tokko jalqabdee jaartaare. Maal kana maal natti fuudhe gaamma waggaa amma kana baradhee isarratti waggaa 4 guutuu hojii barbaadee maatiin koobsaan na eegaa. Qubeessa haaraa dhufe kanaan immoo illee hojii immoo argannaa laatan immoo tarii ganaan deebi'ee ammas kutaa tokko gala. Maali yaa Rabbi maa bakka nagoota maaf carraaqoo kana goota gaamma eessuman naqan biyya kanaa eessuman naqan jedhee otaan hojiin argatiin qubee jijjiiru. Kutaa tokko deebi'ee namnummaa naqabu. Qixxaa fakkaadheen kutaa tokko keessa taa'aa akka deebi'ee ijoollee gidduu moo manatti immoo nu barsiisudha. Kuullee maana ajjeesta maa jireenya korra teessa kuullee. Dookimentii kanas maal isaan fuudhee deemaree jijjiirame taanaa. كما هذا لما هي وديسة كلمة هاي نرمز هاي Rehen safara oi. ورما هاي ملنا هاي Orominya hone. هاو تكلم كلمة هذه Kelemene hoi. شان قد مرت من وتر عمرت صورة نفس عمرت كانت تمت بلا Rene shon no han komine ko. إيه Lehen es on. شان كلي Kele. خمسة دقيقة ولا بولا Afaan biraas beektu ijoollee maanne mucaasa kana afaan Oromoo waliin haasa'antu akkamatti nagaadha. Naguma. Maadhaa sooftu. Kele no. Keme. Keelloo maaleedha? Keelloo daraareedha? kuullee qubeedha afaan Oromoon haara'ee dhufeera Nageenyeeti. amma isa barannee ji'a lama tireeningii fudhanneetu amma haasaa irra kun afaan Oromoo haaraa Waan Maanni barbaade nu gaafadhu. Kemel o ene. afaan Oromoodha kun. afaan Oromoo Waan barbaade nu gaafadhu. afaan Oromoo haara'ee baheedha shaam kolama kalama Sinii galeera jechuudha. Kana gaafa qabdu. Gaafii koo barsiisa. Barriisaa yoo jallaadha. Maaltu xaxee jajaldhisee fide qubee kana akkuma duraatti yoo ta'e rakkoo maal qaba ture. Gaaffii ajaa'iba. Garuu maal ta'e barattoota. Inni duraan mukarraan caccabe. Amma qubee yoo barbaanne muka caccabsinee baallee deemuu dandeenya. Baargamoo, laaftoo, bakkanniis naannoo keessan jiru. Akka salphaatti akkasiin barattaniif jecha mukarraa caccabsinee hojjennu. Kanaaf rakkoo isaa inni duraa maalidhaa? Muka caccabsinee hin hojjenne isa duraa dhiiga caccabsinee hojjenne. Dhiiga namoota baay'eetu wareegame isa duraa. Amma muka caccabsinee qubee kuullee hojjenne. Qubee dhiigaan dhufe maaliin jijjiirre jechuudha? Muka itti jijjiirre. Muka itti jijjiirame. Mina